yaaboo akkamaleen teekasi godhe akkamalettiin si aarse hedduna dhagahame waan san irraa sheenaweetiin jira dhiifama naa godhii dhaabar dubbiin iciitiin siidha akkamittiin dura dhaabbadha akkamittiin duguggaa shanyii kan irratti ilaamatan kanarraa if dandamachiisa jettee if gaafachuudha qabdu wanni immoo Wallagga seenuu waraanni Eertiraadhaa beelawaadhaa fi waraanni naannoo Amaaraa kan Wallagga seenee nama ijoollee keenya buqaasu jiru qotee bulaa keenya hiraasu jiru Oromiyaa guutuudhaaf ta'a. Gabaab Suudhaan eegale hedduu haasawuun faayidaan qabu hedduu iyyuun faayidaan qabu hedduu lallabuun faayidaan qabu waan gabaabduu firii qabaa walii dhaamuudha waan yeroon gaafattu waan gale beekuudha gaariidha maaltu galee jaa waan gale Oromoon beekuudha qabdi dandeessuu dadhabduu dhugaa jirtu clear goonee lafa kaahuu danda'uudha qabna waan gale beekuu jechuudha waan gale osoo gara hin seenne garuu waan takkaan komantii si qabu warra sooshaal miidiyaadhaa komantiin si qabu maali beektanii amata guutuu baatii kudha takka ta'e jettanii beekaadhaa billeessaadhaa baatanii nama arrabsaa baatanii nama aarsaa baatanii osoo waan san guugoota wanni sun haraamii ni beektan qalbiin teessan ni beekti nama arrabsuun haraamii ni beektan nama xiqqeessuun haraamii nama lakkafuun haraamii osoo beektanii baatii kudha takka gootanii hogguu ramadaan ni ga'e affooyinaa dhiifama naa godhi baatii ramadaanaa tanaa dhibaanaan sooma naa dhiifama duraan maaliif goota waan san toobbachuun hin jirtuudhaa miti inna Allaha ghafuurur rahiim nama isa kadhateef ramanni rabbii bal'aan ni beeka garuu durmaanuu maa gootaa ammaasoo wanni ajaa'ibsi ta'u itti deebitan hogguu soomanni bee guyyaa iidirraa eegaltaniitti maasii haaluma wal fakkaataa san eegaltanii nama aarsuu nama abaaruu nama xiqqeessuu waan rabbiin hin jaalanne godhuu eegaltan kanaafuu wanniin isin dhaamu eega takka toobbattan eega takka warreen aarse affooyinaanillaa rabbi jecha dhiifama naa godhaa kana which means kana booda takutteewu sheenaweetiin jira walii nama aarsuu ittiin deebi'uu jechuudha toobban akkasi namni guutuu tobbatu dura waan kutirraa isheen itti yaaboo waan san maaliif hin godhee warri sun barbadiidhaa itti sammuu si jeeqxeef keessatti ol baafteeti yaaboo akkamaleen teekasi godhe akkamalettiin si aarse hedduna dhagahame waan san irraa sheenaweetiin jira dhiifama naa godhii dhaabar dubbiin iciitiin siidha ganaatti hin deebi'u jechuudha akkeessa waan takka guuniin nam tokkoon dhiifama jee takuttee hubadiiti yoo badhe walii garuutti hin deebi'uuti dhiifama naa godhii jechuudha kanaafuu waan borutti deebi'uudhaaf teessan waan guyyaa iidirraa eegaltanii maasii wal lakka fuudhaa teessan never ittiin deebi'inaa eega takka toobbattanii an kana booda naman aarsuu obboleessa kiyya kana aarsees obboleetti ta'etti aarees dhiifama naa godhaa anis isinii godheeraa eega waliin jettan walii itti deebi'uu dhabuudha furmaanni bakkanaa itti deebi'uu dhabuudha dunnaa adduu dhageen yoo akkas taate addunyaan tun qulqullaawaa deemte addunyaa qofaa miti Facebook keenya illee qulqullaawaadhaa deemaa jechuudha warri na abaarus ni xiqqaataa warri na faarsu malee warra waan gaarii naan juu malee warra gorsa gaarii naa gumaachu malee warri caffeeraanis abaarus xiqqaachaa deema maaliif sodaa rabbii qabaa takka caffeedhaan dhiifamaa affooyinaan illaa caffee amma dura si aarseen ture warri naan jettan is not about that na aarsuu hin aarsuu dhugu tamu dura kutteef na aarstan an dhiifama sii godhe garuu waliitti hin deebina toobaan dhugaadhaa akkasi kaa toobaan dhugaadhaa ulamaa'ee gaafadhaa nam tokko dura toobachuudhaaf sammuu isaa qopheessuu qaba maaliif waaniin godhaa ture san irraa sheenaweetiin jira irraa deebi'ee nama kana aarsuun irraan turre sirriin turre badiin tiyyaa waliittiin deebi'u jetteeti dhiifama gaafattaa jechuudha ee gaafatte actually this is for all religion kiristaanaafis islaamaafis hundaafuu nam tokko dhiifama gujette that is the end affooyinaa lillaa keessuma qarbii keessa buuftee affooyinaa lillaa rabbiif jecha dhiifama naa godhe gujette dhiifama isii godhe gujette that must be something that you never repeat so toobaa teessan tabaranaa mee akkas godha anaa isin jee caffeeraaf isin jee sheekhu malleen qabu toobaa teessan tabaranaa mee akkas godhu tattaafadha not to do it again nama aarsuu dhabu nama xiqqeessuu dhabu nama arrabsuu dhabu obboleessa kee obboleettii ta'e aarsuu dhabu hiriyaa ta'e aarsuu dhabu wal zallamuu dhabu walii ittiin deebi waqaa soomana baranaa kanatti naaf boota akka caffeeraamis kanatti qulqullaawaa an straight fuulduraan laala waan injoo duraan dhiifama gaafadhu osoo hin jenneen dhiifama gaafadhee eegalaa jechuudha waan hin jechuu barbaade durumaan osoon dhiifama gaafachuun geenye dubbadhee akkanaan siin jechuu deemaa akka aartullee niin beekaa garuu waan hin jechuu qabuuf dhiifama naa godhee dura gaafadhee itti seenaa jechuudha so anyhow kana sittiin golawaa waan gale beekuun gaarii Oromoon waan gale beekuun gaarii Oromoon arraantana mootummaa hin qabdu yeroo mootummaan naannoo takkaa mootummaan naannoo Amaaraa waraana sii bobbaaftee Oromoo irratti Oromoodhaan fixaa jirtu Oromoodhaan buqqaasaa jirtu mana barnootaa Oromoo balleessaa jirtuun qabeenya Oromoodhaa saamaa jirtuun barattoota Oromoodhaa akka tartiibaan hin baranne mootummaan naannoo takkaa waraana leenjiftee liyyuu hayilee naannoo Amaaraa hogguun Oromiyaa keessa bobba'u Oromoodhaaf mootummaan dubbattu hin jirtu mootummaan falmitu hin jirtu mootummaan Oromoo bakka buutu hin jirtu
liyyuu hayliin Oromeelleen poolisiin Oromeelleen dirqama kana eenyu nafxanyaadhaatu ajajaa jechuudha akka uummanni keenya caphee nafxanyaadhaaf bulu akkas godhatu hojjetan kanaafuu waan gale diinni keenya nu fixuudhaaf nu cabsuudhaaf nu duuguudhaaf qophii isaa xumureetti eegalee jira they started waraanni Wallagga seene jenna malee Wallagga qofaa miti Oromiyaa guutuu seenee jira Arsii seenee jira Jimma seenee jira Harargee seenee jira maaliif jarri lafa jala qophaawaadhaa ture qophaawaadhaa nama fi hidhachiisaadhaa nama fi gurmeessaadhaa alaayis Gondarii fi Gojaamii liyyuu haydii leenjisanii biyya keessa galchaadhaa this is long ago waan amma ta'e miti amma duras seetaanaa udirreedhaa irraa eegalee waan kana naqachaadhaa turan so ilmaan Oromoodhaa qeeroo deemu jirtu dhugaa lafarra jirtu osoo laaltanii gattanii ija hin qabina ilmaan Oromoodhaa if qopheessa waan addeema waan dhufaa jira namni taa'ee hin eeggatu waan si dhufaa jira waan si murtaa'ee Oromoo guutuu lafarraa duguuguudhaaf waraanni leenjifamee naqamee Oromoo fixuudhaaf deemu ciifteetuma haasa'uun ciiftee lallabuun ciiftee addunyaa waywaachuun nu dhagaya miidiyaadhaan dabarsuun waa takka sin gargaartu hogguuni dubbiin dhufte akkatti dhuftetti ifirraa qabuudhaaf if qopheessuudha akkamittiin ifirraa qabu akkamittiin dura dhaabbata akkamittiin duguuggaa shanyii kan irratti ilaammatan kanarraa if dandamachiisa jettee if gaafachuudha qabda wanni immoo Wallagga seenu waraanni Eertiraadhaa beelawaadhaa fi waraanni naannoo Amaaraa kan Wallagga seenee nama ijoollee ta'e buqaasu jiru kan qotee bulaa keenya raasu jiru Oromiyaa guutuudhaaf ta'a naan Wallaggaa duulli namni keenya bakka dogoor gaafa walloo dhumee walloo keesseen walloo miti Oromoodhaa dhumee aggaammi walloon seenti sun Oromoodhaaf deemti malee walloo fi miti ta Wallaggaa deemtus Oromoodhaaf deemti malee Oromoodha shanyii lafarraa duuguudha deemti malee Wallaggaa fi miti Gujii fi miti Harargeedhaa fi miti Arsii fi miti duullummaan Oromoo irratti ka'u Oromoon takka gaafa madooyte Oromoo hundaan madaa'e Oromoon takka gaafa tuffatamte Oromoo hundaa tuffatame Oromoo takkatti gaafa lolli baname Oromiyaa guutuu Oromoo guututti lolli baname maaliif nuut tokko maqaa tokko qabna Oromummaadhaaf itti duram Wallagga keessa duulli maseen kuni waan Oromoo ta'aniif malee bar waa Wallagga ta'aniif miti duulli bar walloorratti deemaadhaa ture nam 303 gaafa fixan bar waa walloo ta'aniif miti waan Oromoo ta'aniif waan dhiiga Oromoodhaa qabaniif waan afaan Oromoodhaa dubbataniif waan maalummaa ifiitiin boonaniif duulli sun walloorratti baname so hogguuni waan kana ibsitan duula walloo gargaara Oromoo gargaaraadha Wallagga gargaara no Oromoo gargaaraadha Oromoon wal gargaaruudhaaf walitti dhaquun qabdu akkaataan itti wal gargaaruu lafa jira eenyutu nama keeftaadhaa jira mootummaadhaa fi waraana naannoo Amaaraati mootummaa si keessa jirtu mootummaa si keessaa oofisa qabdu mootummaa na fedhatu mootummaa si keessa deemtu liqamanbar si keessa deemu ajjechaa ilmaan Oromoo walirratti taatu keessaa harka qabu ajjechaa Wallagga keessa deemtu keessaa liqamanbar araddaateetii hanga OPDOteetti harka keessaa qabu kanaafuu diinni kee fagoo jiru ilmaan Oromoodhaa if qopheessitee yeroon walii dhaqqabtu waliif dirmattu wal cinaa dhaabbattu tokkummaa kee diina agarsiiftu yeroon isaa ammaan sana akkamitti karaa hedduudhaa jira kasi madees kasi kahaatee boochisu osoo ati teessoo haadhatee boochisu ka obboleetti ta'e gudeedu yooni lakkiina biran geenyee Wallaggaa jettee teessee idde borsiif teessi Oromoodhaa duula Oromootti baname waan ta'eef borsiif teessi kanaafuu warreen dogoraa miidiyaa gubbaadhaa akka malitti waan kana ibsaadhaa jirtan Oromummaa keenyaa fi nafxanyaadhaa fi gantootaan duulli nutti banamee nurratti deemaadhaa jira waan Oromoo taaneef sabboonummaa Oromoodhaa billeessuudhaaf Oromoo mataa gaccabsuudhaaf hamilee Oromoodhaa buusuudhaaf Oromoo saba xiqqaa godhuudhaaf Oromoo tuffiidhaa fi lolli kun qindaawee mootummaa Abiy Ahmedii fi mootummaa naannoo Amaaraatiin tumsa alaa yaammatanii Eertiraadhaa fi waraana naannoo Amaaraa yaammatanii Oromoo irratti lola banan obboleeyyan kiyya osoon madakkoynuuti dheengadda Affaarii fi Somaalee hedduutti lola dhoosanii nam 100 meeqaatu ajjeefame lola isiniif qophaa'e yoo osoon qophoone teessanii eeggattan nuutu if miidha teessee mana teessee madaba gubbaa raftee dhufanii mataa si facaasurra atlees tulaaf irraa qaqqabaadhaa afaan lallabaadhaa yoo duute irra maqallee qabde irra faadillee qabde tattaafachaadhaa ati reeffan taane hanga mana keessa seenanii jaartiidhaa fi ilmaa sitti geessan yoo ustee raftee nu qaqqabaa warreen biyya alaa jirtan obboleeyyan kee dhaggeeffadhaa ijoolleen biyya Arabaa biyya Ameerikaa jirtan kana booda qabsoon kar tokko deebitee jirti qa'ee tee warra kee humneessi maatii tee humneessi maatii tee akka diina firraa dhoorkitu godhi baatirraa daabboo olii bituudhaa fi xallaa araqee olii bituudhaa miti maatii tee akka jabaattu obboleessi kee akka ciiseen duune gargaara maaliin hin gargaaru qaba maaliin hin cinaa dhaabbadhaa jeetii if gaafadhu salphina jalaa maatii kee kabtiin baasa akkamittiin qa'ee tiyye salphina jalaa baasa jeetii ammarraa tiyaati
wanni ala kana godhuu qabnu kana hiriira baatee uuyee churra wallahi waan achiin dhajusan yooni qarshii hobaase qarshii homasa yooni waan biraati oolchee miskiina keenya kagartee meeshaa aadillee hin qabne hoodhoo godhu yeeni ergee firroo yaadda iyyuun faayidaa killee hin qabdu wacuun faayidaa killee hin qabdu warri arraan tanarraa dubbannu warri arra nama keenya fixuudhaaf qophaawee seenu kuni amata sadi dura meeshaa fe'anii nama isaanii bakka jiru hundatti qawweetti eegalan mootummaadhaan gargaaramanii seelee mootummaan taka godhee fi bakka jiran hundatti eegalan ween ama sadi dura arra garuu isaan kun qophaa'aniiti Oromoo cabsuu ni dandeenya irree teenya if garree jira jedhaniiti itti seenan namni keenya arraas rafeetuma yoo waachuu taate malee sammuun teenya garas waan deebi'aa jirtu natti fakkaatu if eeguudhaaf hay lubbuu tee gaagarraa eeguudhaaf maatii tee gaagamarraa eeguudhaaf yoo arra if hin qopheessine yoom if qopheessite moo zalaalan baqanneetuma dhumaadhaa ajjeefamaa ilmaan keenya awwaallee haadha teenya awwaallee abbaa keenya awwaallee baqachaa jiraanna for how long if qopheessaa maatii teessan gurmeessaadhaa waan gargaaruu qabdi irratti fookas godhaadhaa haadhumaan jechuudha deema humna Oromootis jaaruun dirqama humna qabnu waraana xiqqaa qabaannus jibeessuu dandeenya we can change them yoo gargaarre yoo cinaa dhaabbanne diplomaasii nuti hojjennu kana booda diplomaasii ifirraa ittisuudhaaf haala nu mijeessu ta'uu qaba malee kadhaan dabartee jirti nu harkaa miidhamnee jirra yaa Ameerikaa sineetara balu bilbilee maadatti bilbilee nu dhaga'ee nu akkatti Oromoon miidhaa jala jiraachuu addunyaa guutuun ni beeku kana booda Ameerikaa maal nu gargaarta ummanni keenya ajjeefamaa jira roorfamaa jira Ameerikaa maal nu cinaa dhaabbata Europe maal nu cinaa dhaabbatan biyyoottan ollaa keenyaa Afrikaadhaa maal nu gargaartan kana malee zalaalam qogurra kaannee akka naftanyaadhaa aadaa godhannee iyyuun faayidaa takka illee hin qabdu addunyaa guutuudhaaf beeka akka ummanni keenya rakkoo keessa jiru kanumaan dhaamuudhaa deema fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaa